waltuma qabiitii ani waan isaan jedhu waa'ee jireenya isa irratti arge number 1 inni abbaa qabeenya tajaajilaa miti tajaajila abbaa qabeenyaati akkan jechuun kiimaan jechuu qabeen isa dura tajaajila jira malee suni inni tajaajila itti dhumne eegi qabeenya kana argate abbaa tajaajila hin taane for example yoo ilaaltanii namni kun mishini adda addaa irratti church plantation adda addaa irratti ardhaan durattu hagar dhaalle cufu guyyumni hojii kan cufee ardaa wongaliin dhaqqabanitti wongalii dhaqqabamuu malee nami qarshii qabu qarshiin wongala geeggeessa inni hujum ufii kan cufe ardaa wongaliin dhaqqabni sun gumii sun keessa tajaajiloota qabate keessa oolee keessa bulee waa warri nyaatu nyaate gar yoo walii yaanu gar inni bulsun nu buluun feenu inni isa homaa miti maan jennaan kun onnee wongeelaati marra waan kanaatiif aseettatu wannaan argumaanii inni tajaajil odoo jiru nama qarshiin ba'i malee tajaajili kun inni qarshiin inni argatu kun tajaajila isin tolchinu onne tajaajila inni qabutti gara eebba kanaatti waaqii akka is fide arga jedhee amana lammaffaa isirraa wanni nu baran guddaan tokko maali gara diqqaa dhaabatanii gara guddaa laaluu gara diqqaa dhaabatanii nama jechaan garinni ooluuf garinni buludoon ta'in ilaalchisaati waa'een addaan nama dhibiin isa baasu gar ittiin ba'e kana akka inni ittiin ba'uu hin danda'e guddaan tokko maali waa'ee barnoota guddaa qabuuf waa'ee nama gargaaris guddaa qabuuf waa'ee carra adda addaa qabuuf odoon ta'in waa'ee diqqaarra dhaabate waa'ee guddaa laaluu isa waddeessa barii ta'ettee waan diqqaa hin beeku waddeessi waan diqqaa kunini akkan ta'uu malee waan siin jedhuun qabu always wanni inni ilaalu waan gugurdaa marra waan kanaati fi dhalootii kan irraa barachuu malee inni os ilaallu inni lafa alootti dhalate barnoota guddaas hin qabu beekum guddaa keessatti hin taakkine but ilaalchi inni qabu guddachuu hin dandeenyaa bal'achuu hin dandeenyaa hojjechuu hin dandeenyaa ofirraafne namaa ba'uu hin dandeenyaa waa'ee jedhu guddinnis mental it's a mind of visionary lammaffaa sadaffaa jaalala nama qaba baay'ee nama jaalata yoo jedhu eenyullee waddeessa biratti inni namni hedduun yoo argate jedhe nama akka isaa kawa qabu barbaada nama akka isaa waliin namni akka walii jaal walii jedhame namni hedduun namni isa hin fakkaannetti hin hiiku waddeessi wanni addaan isa baasu guddaan tokko nama waqaf haa ta'u nama waan qabna haa ta'u nama beekaa haa ta'u nama waan beekna haa ta'u nama barata haa ta'u nama waan baratin haa ta'u eenyulleen isa biratti qixxe just nama cufoliin jiraachuuf waan qabu just nama areere nama waliin jiraachuuf onne guddaa qabeenyi isaa kaan immoo isarraa wanni nu baran guddaan maali kennu waan jedhan kana an baay'ee practical life Christianity keessatti for example kennii tokko kenniisati jedha sagalee waaqayyoo የመስጠት ስጦታ kadhadha nami cuf akka kennu sagalee waaqayyoo nu barsiisa nama gariitti jira immoo ka kennaa qabu inni waan jedhu waddeessi ayyoo waan namaan kenniin anin dhukkubaasiin jedha nama kana argeen beeku umurii kee keessatti yoo namaa waan kenniin anin dhukkubaa akkan jechuun baal jechuu he is a generous giver amma waan kana akkan jechuun kee maal jechuu wanni eebba kan nama kana waaqayyo nama hedduu waan jedhu atini kenna waaqa nami laftanaati waaqi kennuu fedhe kennuu fi sibir kaatee jedha yoo nama hedduu bir kaa'ee just nama cufaafu waan nama malta nama tolchuu irratti nama hedduun akka tolchitu waa hin tolchineefi waan kanaaf waaqi si amanee waan kan si kenne nama jedhu nama hedduu qaba nami qeessi tokko guyyaa tokko akkan jedhe atini qabeen nami qabeen ofirratti qabeenni sibir jiru ka waaqati jedheen
qabeenyi kun kawaaqawaan anjechuu danda'ee fi qabeenyi ofii irratti waan ati qabeenyi irratti tolchitu kan namiin tolchuu jedheen. Qabeenya kana irratti waan kan gubbaa waan ati qabeenya kan kee gubbaatti waan ati tolchitu by the way kanaan dura nami warra isaatu dhufee namichi kun inni already diqqoo mataan isaa dansaaniti. Maaf qarshiin taphata. Maaf namum deemu cufirra facaasaa. Maaf kan tolcha yennaan nam bir dhufsuni waan inni jedhe. An yoo dhabe yoo namaa kenne an dhabe isan naan kennina. Isaniif nami dhibiilla yoo dhabe anin kennaa. Kenneef anin dhabu. Tanaaf niitiin isaan lawaan jettu. Yoo sala nami rakkatu taate yoo sala nami yoom taate kennaa yoo nami rakkatu taate dhiirsa kiyya waddeessatti rakkataa kiis dhabaa jettee dubbatti. Nami waan qabu keessaa waan namaa kenna. Haa ta'u immoo practical life irratti waa'ee nan arge qabeenya odoon ta'in ka ofii qabu odoon ta'in yoo ati dhabde jette ilkiyyaa waan arge dubbadha. Nama dhabe nama dhibirraa liqeeffate nami kun kan dhabu mallee jedhe guyyaa inni namaa qoodu argeera. Is totally herrega namaa ala kun. Waa'ee waan kanaatiif qabeenya kana waaqayyo an guutumaa guututti waan kan gubbaatti qabeenyi inni qabu kun qabeenya waaqii nama kan badhaase onne isaa laalee waaqii nama kan eebbisee onne isaa argee waaqii hojii isaa eebbisee waan jedhu akkana jedhu yoo inni hom tokko hin qabne just akkuma nam tokko as a family hom tokko nama hin qabne for example waan iltihii garte keessaa onne wongali lafin dhaqqabaniifitti wongali dhaqqabuu malee waan jedhu kaan immoo na dinqisiisa waa'een inni mishiinii irratti qabu ilaalchi guddaa qaba waa'ee mishiinii gubbaatti wongali babal'achuu malee yoo ati waan wongalaatti himte waan wongalaa irra danda'e nafu hujii ufii dhiisee qarshiinsa gargaaruu qofaanitti hujii dhiisee si waliin deema gara ati deemtu wongela jechuun isaa dubbii waaqayyoo jechuun isaati baay'ee that is the center of everything for him. Waa'ee waan kanaatiif dhalooti nama kanarraa anini wanni as akka conclusion wanni an dubbachuu barbaadu maani innummaanu kenna waaqii laf kanaa kennee jedhee amana ani kenna dhalootaaf like workshop class akkan jechuun maal jechuun workshopiin jechuun galettoo baratanuuni akkum sun naati life in isaa it's like workshop for the generation. Like maal jechuu kiyyaa a different color nama tokko ta'ee nama waa'ee adda addaa of keessatti qabu waa'ee bal'inaan nama laalu waa'ee bal'inaan nama laalu kan irratti baay'ee waan guddaa irraa nan barachuu danda'anu waa'ee waan kanaatiif annam kana practically gana 27 from bottom to the top. Ammallee waan an argu kunini nami kunini yaginni deema kana miti inni amma karaa dheeraa deemu wadakkaan hin baane jalqabbii irra jira waa'ee hedduu carraa hedduu hojii hedduu eebba hedduu waaqii tolcheefi jira yoo kan laalle jennu kaleeti isaa walii yoo laallu yoo kalee isaatii walii laallu fagaatee deemeera baay'ee waaqayyoos gargaaree baay'ee waaqayyoos bal'isee jennee dubbachuu dandeenya haa ta'u immoo dur isaa yoo laallu ardhaa irra dhaabannee herreg waaqii nama kanaanin hojaa viizinii iskee jiru guddaan yoo laallu ka amma ta'e kunini homa akka hin ta'in garra annam kan beeku kiyya qofaaf practical life jireenyi isaa irratti waaqayyo waa'ee hojjetu arguu kiyyaaf akka carra guddaa akka eebbi guddaa tokko herrega.